Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolewanki akkam nagaa jirtu fayyakasan alhamdulillah nu biraan nagaadha. Bolewanki yaa walitti deebinee jirra viidiyoo ajaa'ibaatini. Bolewanki yaa appilikeeshina zeenii firii akka ajaa'ibatti isinii dalaguun isinii qabadhee dhufe. Aappiin kun gurguramaa jira jechuudha. Aappii kana telegiraama irrattis karaa waasaappiitiin nu dubbisaadha. Achirraan koodii nurraa fudhadhaadha. Isiniin jaa jiran jechaadha. Namoonni hedduu telegiraama jalatti argaa ture. Aappii kana immoo ani osoo maallaqaan hin taane bilaashatti akka itti fayyadamtan isin agarsiisa obboleewwan kiyya. Warroonni jadiida dhuftan sabskraayibii laayikii nuuf gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jaa. Warroonni jala jirtan obboleewwan kiyyaas sheerii laayikii naaf gochuu hin dagatina isiniin jaa dhiifamaa waliin obboleewwan kiyya. Hayyee obboleewwan kiyya aappiin kun isa kami jechaan keessanis hin oolu jechuudha. Aappii kana mumkin arguun dhabdan jechaadha namni telegiraama fayyadamtanii. Aappiin kun isa kana jechuudha. Aappiin isa kana. Aappii kana maallaqaan gurguraa jiran jechuudha. Aappii kana liinkii isaadha wanni isaadha jechuudha. Inni argattan jecha Appilistoora keessas ni jira. Garuu qallaalitti liinkii telegiraama kiyyaadha viidiyoo nama isinii waraabaa jiru jala isiniif hin kaa'a. Achiin tuxxanii seentanii telegiraama kiyya yeroo seentan ni argattanii isa ala xuulii Appilistoora keessa hin geessa jechaadha liinkiin isaati. Hayyee obboleewwan kiyya amma viidiyoo haa eegallu. Aappiin seenna jechuudha. Warroonni jadiida dhuftan sabskraayibii nuuf gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaan isiniin jaa. Aappiin seenna. Aappii yeroo seenne abdeetii godhana jechuudha. Abdeetii eenyumtuu wallaalu jechuudha. Abdeetii bakka kanaan goona jechuudha. Abdeetii ni cuqaafna. Abdeetii yeroo inni nu tahetti gad dhufneeti jechuudha. Ni filanna jechuudha. Amma zeenii filadha jechuudhaani. Zeenii isaan kana sadan irratti isinii dalaga jechuudha. Lameen kana irratti jechuudha. Sadi soon taane lama isaan kana lameen irratti jechuudha. Akka ajaa'ibaa kana isiniif dalaga. Hayyee amma kanuma gubbaadhaa kana filadheen keessaa baha. Hayyee obboleewwan kiyya koodii isaadhaa jechuudha. Akkuma ani asirra guutu jiru kanatti guutan jechuudha. Tokkorraa haga 8 jechuudha obboleewwan kiyya. Tokkorraa haga 8 itti guuttattanii. Tokkorraa haga 8 guuttattanii jechuudha obboleewwan kiyya. Hayyee obboleewwan kiyya tokkorraa haga 8 itti guuttadheetiin jira jechuudha. Ani amma barnaamija biraa waan dalasiifatutti jiruuf saniin irraa cufee isin agarsiisa jechuudha. Hayyee obboleewwan kiyya ni seenne jechuudha. Mee ni dalasiifnee ilaalla jechuudha. Dalaguu fi dalaguu dhabuu isaadha. Walumaan ilaalla. Aappiin akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Obboleewwan kiyya akka ajaa'ibaa kanatti isiniif dalaga jechuudha. Aappiin tokko tuqaa duwwaa isinii kaa'a jechuudha. Yeroo abdeetii gootan bakka kanatti jechuudha. Hayyee obboleewwan kiyya mee yuutuuba seennee ilaallu jechuudha. Dalaguu fi dalaguu dhabuu isaati. Akkuma asirratti argaa jirtan kana viidiyoo akka ajaa'ibaatti isiniif dalaga jechuudha. Yuutuubii dhiifama. Akka ajaa'ibaa kanatti isiniif dalaga jechuudha. Aappiin inillee hin dhibaa'u jechuudha. Obboleewwan kiyya warroonni viidiyoo kiyya agartan hundi keessan sheerii laayikii naaf gochuu hin dagatinaadha. Koomentii jalatti waan barbaadan gaafatuun mirga keessan jechuudha. Obboleewwan kiyya warroonni jadiida dhuftan sheerii laayikii naaf gochuu hin dagatina. Warri tiktook jalaatis achuma seentanii Orfaadii tiktook kiyya jalaan seentanii yuutuubii kee sabskraayib naaf gochuu hin dagatinaadha. Liinkii aappii kanaadha jechuudha. Telegiraama jala isiniif hin kaa'a jechuudha. Warroonni immoo asiin buufatuu barbaadanii maqaa isaadha akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Ni argattan jechuudha aappii wanni keessai. Appilistoora keessa ni argattanii. Kanaaf obboleewwan kiyya haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.